Yooyaa ammallee yooyaa nageenyi badhaadhaa babaaruu fayyaa kabajamoo daawwattoota Sagalee Show oduu ammee big breaking news kan isin suuraa irratti argitan kun Jaal Sanyii Nagaasaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa kan ture. Haa ta'u malee waraana hedduu fudhatee gara lixa Shaggar aanaa Iluu Galaan ganda Wadayyee Giraanchee bakka jedhamu iddoo addaa Tabba Giraanchee jedhamutti waboo loluudhaaf bobba'ee humna fudhatee deeme sana hadhaa ibidda buute godhee ofii lubbuu tufatee bahee jira. Akka odeessa maddeen amanamoo irraa argannetti Sanyii Nagaasaa harka isaarraa rasaasaan dhahamee yeroo ammaa hospitaala poolis hospitaalii magaalaa Finfinneetti argama. Hayyuun Oromoo akkas jedhe namni Oromoo ganee akka milkaa'ee hin beeku jedhe beenyaa gammada. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Gabaasa odeessa kanaa ni barbaadan karaa YouTube chaanaalii keenya Sagalee Miidiyaa jedhuun lafa nagaa.